murtiin Faransaay mooraa baqattootaa bosona Kaalee cufuudhaa murteessite gara hojiitti jijjiiramaa jira. Hojjaa duraa darbee qabee baqattoota achii baasuun jalqabameera. Kaleessa immoo atoobisii 60 baqattoota kana gara iddoo isaanii qophaa'etti guuruudhaa hiriira qabatanii turan. Baqattoonnis waan qaban guduunfatanii bakka yeroodha isaanii qophaa'etti guurramaa oolan kaleessa. Baqattoonni Oromoo hedduun mooraa kana keessa turan bakkuma amma jiran kana turanii gara biyya Ingilizii deemuudhaa yaaluu akka filatan himachaa turan. Sababni isaanii maali laata? Sababii mootummaan Faransaay baqattaa Oromoodhaaf waraqaa hin laanneef ijoolleen keenya gara England deemuu fi jireenya akkasii kana keessa jiraachaa jiranichaadha. Turanis waggaa 2 nan beeka wanta kana. Abdii Soolan Faransaay jiraata. Baqattoota Oromoo mooraa Kaalee jiran deddeebi'ee akka dubbisu nutti hime Abdiin hawaasni Oromoo mooraa san keessa jiru qehee dhaabbatee akkamitti akka jiraachaa ture agarsiisu viidiyoo gabaabduu waraabee nu ergeera. Jungle jechuun baqattoonni dimbara Ingiliz itti yaaluuf karaa Ingiliz deemuuf itti yaaluuf as ta'anidha. Bakki kun at least amma namni amataa fi wayyaa jira, namni amata 2 as ta'anii jira. Amma faayinaalii bakka kana ni diigama jedhanii diiguuf jireenya uummataa kanaas fuuldura waan godhamu hin beekamu. Garuu itti madaala diigamuuf deemaa nama kaasuuf deemaa jechuun jedhani. Si yaadachiisuudhaa viidiyoon kun odoo moorichi hin diigamin waraabame. Nu'is himannaa baqattoonni Oromoo dhiyeeffatan kanaa deebii argachuudhaa itti gaafatamaa dhimma baqattootaa biyya Faransaay dubbisuudhaa yaaliin goone ammaaf hin mijoofne. Haa ta'u malee akka hooggantoonni Faransaay jedhanitti baqattoonni fedhii isaaniitiin mooraa kanaa bahanii iddoo yeroodhaaf qophaa'eefitti deeman Faransaayumatti baqattummaa dahata siyaasatii akka iyyata galfatan haalli hin mijaa'aaf. Kaleessa egaa baqattoonni biyyoota adda addaa mooraa kana keessa turan hiriiranii atoobisiidhaan gara iddoo yeroodha isaan qophaa'etti fudhatamanii turan. Cufamuun mooraa baqattoota Kaalee miidiyaa addunyaa baay'ee hawwateera. Baqattoonni Oromoos carraa kana fayyadamuudhaan roorroo uummata Oromoo irra gaha jedhan bosona Kaalee funduratti addunyaadhaan gahatan. Kun alaabaa Oromooti jechaati. Alaabaa qabatanii harka isaanii wal qaxxaamursanii mallattoo mormii Oromiyaa waggaa tokko oliif mormii biyyattis alattis godhamaa ture irratti mul'achaa ture agarsiisa. Mootummaa Itoophiyaa balaaleffachaati atoobisii isaan fudhachuu dhufe koran. Baqattoota kana keessa tokko ergaa addunyaa qabu carraa kanaan dabarfateera. Nuti Oromoodha. Itoophiyaa keessaa saba guddicha. Mootummaan Itoophiyaa nu ajjeesaa nu darara. Uummata keenya lafarraa fixuu barbaada. Bilisummaa barbaanna. Mootummoonni biyyoota kaanii kan akka Faransaay dabalatee mootummaa Itoophiyaaf gargaarsa hin kennina. Kuni bosona. Bosona keessa hin jiraatamu sila. Iddoo baay'ee sodaachisaa ta'ee fi jireenya namaatiif hin mijoofnedha. Namoota tolaan kaffaltii malee baqattoota mooraa Kaalee keessa turan tajaajilaa turan keessaa takka immoo yaada qaban sirriitti ibsataniiru. Miidiyaa addunyaa asitti argame funduratti hammeenya fi dararaa uummata Oromoorra Itoophiyaa keessatti ga'u haalan ibsataniiru. Jechuudhaan mormiin isaanii bu'aa qabeessa akka ture dubbatti. San booda egaa atoobisii dhufeen jireenya bosonaatiin nagaatti jedhan baqattoonni kun. Mooraa waggaa tokkoof kaan waggaa 2 kaan immoo ji'oota muraasafis ta'u keessa jiraachaa turan kana gadhiisanii bahuun garuu salphaan turre. Warri kaleessa carraa deemuu argatan imimmaan xuruurfachaatii hiriyoota isaaniitiin nagaatti jedhan. Addaan bahuun garaa isaan raaseera. Isaan qofa odoo hin ta'in warri tajaajila tolaatiin jara kana qarqaaraa turanis gadduu isaanii dubbatan. Haa ta'u malee baqattoonni kun jireenya bosonaa baay'ee gaddisiisadhaa fi rakkisaa kana keessa bahuu isaaniitiin gammanneefirraa jedhan. Baqattoota gara 10,000 dahoo ta'an ture rakkoo walxaxaa Awurooppaan dhimmoota baqattootatiin wal qabatee ittiin rakkachaa jirtuuf fakkeenya guddaa han ta'e mooraan baqattoota Kaalee har'aa achi seenaadha. Ganama har'aa hooggantoonni Faransaay mooraan kun guutumaan guututti diigamee waarrachuusaa ifa godhaniiru.
Fundurri baqattoota kanaa akkuma hawwan hayyama jireenyaa biyyoota Awurooppaa keessatti argatanii jireenya haaraa jalqabuudha laata gaafin jedhu hanfunduratti deebii argatu ta'a jechaan sagantaa kiyyaarraa xumuraa ani Tigisti Gammeetii nagahan. Kun alaabaa Oromooti jechaati. Alaabaa qabatanii harka isaanii wal qaxxaamursanii mallattoo mormii Oromiyaa waggaa tokko oliif mormii biyyattis alattis godhamaa ture irratti mul'achaa ture agarsiisa. Mootummaa Itoophiyaa balaaleffachaati atoobisii isaan fudhachuu dhufe koran. Baqattoota kana keessa tokko ergaa addunyaa dhaqqabu carraa kanaan dabarfateera. Nuti Oromoodha. Itoophiyaa keessaa saba guddicha. Mootummaan Itoophiyaa nu ajjeesaa nu darara. Uummata keenya lafarraa fixuu barbaada. Bilisummaa barbaanna. Mootummoonni biyyoota kaanii kan akka Faransaay dabalatee mootummaa Itoophiyaaf gargaarsa hin kenninaa. Kuni bosona. Bosona keessa hin jiraatamu silaa. Iddoo baay'ee sochiisuudhaa viidiyoon kun odoo moorichi hin diigamin waraabame. Nu'is himannaa baqattoonni Oromoo dhiyeeffatan kanaa deebii argachuudha. Itti gaafatamaa dhimma baqattootaa biyya Faransaay dubbisuudha yaaliin goone ammaaf hin mijoofne. Haa ta'u malee akka hooggantoonni Faransaay jedhanitti baqattoonni fedhii isaaniitiin mooraa kanaa bahanii iddoo yeroodhaaf qophaa'eef itti deeman Faransaayumatti baqattummaa dahata siyaasatii akka iyyata galfatan haalli hin mijaa'aaf. Kaleessa egaa baqattoonni biyyoota adda addaa mooraa kana keessa turan hiriiranii atoobisiidhaan gara iddoo yeroodha isaan qophaa'etti fudhatamanii turan. Cufamuun mooraa baqattoota Kaalee miidiyaa addunyaa baay'ee hawwateera. Baqattoonni Oromoos carraa kana fayyadamuudhaan roorroo uummata Oromoo irra gaha jedhan bosona Kaalee funduratti addunyaadhaan gahatan. Murtiin Faransaay mooraa baqattootaa bosona Kaalee cufuudhaa murteessite gara hojiitti jijjiiramaa jira. Hojjaa duraa darbee qabee baqattoota achii baasuun jalqabameera. Kaleessa immoo atoobisii 60 baqattoota kana gara iddoo isaanii qophaa'etti guuruudhaa hiriira qabatanii turan. Baqattoonnis waan qaban guduunfatanii bakka yeroodha isaanii qophaa'etti guurramaa oolan kaleessa. Baqattoonni Oromoo hedduun mooraa kana keessa turan bakkuma amma jiran kana turanii gara biyya Ingilizii deemuudhaa yaaluu akka filatan himachaa turan. Sababni isaanii maali laata? Sababii mootummaan Faransaay baqattaa Oromoodhaaf waraqaa hin laanneef ijoolleen keenya gara England deemuu fi jireenya akkasii kana keessa jiraachaa jiranichaadha. Turanis waggaa 2 nan beeka wanta kana. Abdii Soolan Faransaay jiraata. Baqattoota Oromoo mooraa Kaalee jiran deddeebi'ee akka dubbisu nutti hime Abdiin hawaasni Oromoo mooraa san keessa jiru qehee dhaabbatee akkamitti akka jiraachaa ture an agarsiisu viidiyoo gabaabduu waraabee nu ergeera. Jungle jechuun baqattoonni dimbara Ingiliz itti yaaluuf karaa Ingiliz deemuuf itti yaaluuf asirra ta'anidha. Bakki kun at least amma namni amataa fi wayyaas ta'ee jira, namni amata 2 ta'ee jira. Ana amma faayinaalii bakka kana ni diigama jedhanii diiguuf jireenya uummataa kanaas fuuldura waan godhamu hin beekamu. Garuu itti madaala diigamuuf deemaa nama kaasuuf deemaa jechuudha jirani. Kanaaf sin jaba. Sodaachisaa ta'ee fi jireenya namaatiif hin mijoofnedha. Namoota tolaan kaffaltii malee baqattoota mooraa Kaalee keessa turan tajaajilaa turan keessaa takka immoo yaada qaban sirriitti ibsataniiru. Miidiyaa addunyaa asitti argame funduratti hammeenya fi dararaa uummata Oromoorra Itoophiyaa keessatti ga'u haalan ibsataniiru. Jechuudhaan mormii isaanii bu'aa qabeessa akka ture dubbatti. San booda egaa atoobisii dhufeen jireenya bosonaatiin nagaatti jedhan baqattoonni kun. Mooraa waggaa 1 kaan waggaa 2 kaan immoo ji'oota muraasafis ta'u keessa jiraachaa turan kana gadhiisanii bahuun garuu salphaan turre. Warri kaleessa carraa deemuu argatan